Akka jalqabaatiin filannoon biyyaalessaa Keeniyaa har'aa gaggeeffame seenaa biyyattii keessatti filannoo dorgommii cimaan itti taasifamu akka ta'e yaadama. Keessattuu itti aanaa pireezidaantii Wiiliyaam Ruutoo fi hoogganaa paartii mormituu kan ta'an Raayilaa Odingaa gidduutti dorgommii cimaan akka jiraatu eegama. Lammiileen Keeniyaa har'aa ganama sa'aatii 12 eegaluun sagalee kan kennaa turan yoo ta'u amma sagalee lakkaa'uun eegalameera. Amma itti aanaa gabaasa qaba. Filannoo irra gaggeeffameen pireezidaantiin biyyattii Uhuru Keeniyaataan Kiyaambuutti ergamuun sagalee isaanii kennaniiru. Kiyaambuun magaalaa guddoo biyyattii Naayiroobiif dhihoodha. Filannoon kun bilisaa fi haqa qabeessa ta'a jedhee namana. Hunduu haala sirriin deemaa jira jechuun erga sagalee kenneen booda kan gaazexeessotatti dubbatanii. Kuni guyyaa sagaleetti kenninudha. Kun guyyaa itti lammiileen Keeniyaa ba'anii nagaan sagalee isaanii kennanidha jennee abdanna. Sana boodas mana isaaniitti deebi'anii bu'aa filannichaa eeggatanidha. Kanuman jechuu qaba jedhee yaada. Filannoo har'aaf kan galmaan namoota miiliyoona 22 olidha. Hamma guyyaa keessaa sa'aatii 10tti kan galmaan keessaa walakkaa ol sagalee isaanii kennuu koomishiniin filannoo biyyattii beeksiseera. Kaaba ba'a Keeniyaatti buufatawwan filannoo hedduun nagaan banamanii turan. Haa ta'u malee bulchiinsi Waajjir Somaaliyaatti dhiyaatutti hidhattoonni Al-Shabaab kanneen sagalee kennuuf ba'an doorsisutu gabaafame. Galgala keessa milishoonni miseensota garee kanaa ta'uun shakkaman qe'eewwan bulchiinsa Mandeeraa jala jiran irratti haleellaa akka raawwatan amanama. Qe'ee qarsaatti jiraattonni maqaanaaf dhoksaa jedhanii BBC'tti dubbatan hidhattooti Al-Shabaab namoota sagalee kennuuf konkolaataan adeemaa turan buusanii konkolaataa ibidditti qabsiisaniiru. Akka jiraattonni jedhanitti hidhattooti jiraattonni filannoo keessa akka hin hirmaanne dhorkaa turani. Dhimma kana gaafachuuf komaandara poolisii bulchiinsichaa Hilaarii Toorooyitiichitti bilbilan kaafne. Ergaa BBC irraa ergameefis hin deebisne. Gama biraan Wiiliyaam Ruutoo wajjin itti aanaa pireezidaantii ta'uuf kan dorgomaa jiran Rigaatii Gachagua buufata filannootti meeshaan nama adda baasu isaan adda baasu waan dadhabeef yeroo dheeraaf dhaabachuun boodarra sagalee kennani. Meeshaan kun ashaaraa elektirooniksii namoonni osoo sagaleen kennin dura eenyummaa isaanii adda baasuuf kan gargaarudha. Dorgomaan pireezidaantii Joorj Waajaakooyaanis sababa wal fakkaataan sagalee isaanii hin kennine. Dorgomaan pireezidaantii biraa Raayilaa Odingaan immoo magaalaa Naayiroobii bakka Kibraa jedhamutti sagalee isaanii kennaniiru. Yeroo sanachi gaan deeggartoonni isaanii cookan isaan simatan. Pireezidaantiin itti aanaa Keeniyaa yeroo ammaa pireezidaantii ta'uuf dorgomaa jiran Wiiliyaam Ruutoo bu'aa filannoo adeemsa sirrii ta'e hordofee fudhachuuf qophii akka ta'an gaazexeessotatti himaniiru. Rakkoon kan uumamu yeroo sagaleen kennan osoo hin taane uummanni bu'aa filannoo fudhachuu diduu irrattidha jechuun dubbatan. Bulchiinsa Naakuruu lixaa bakka bu'uun miseensa paarlaamaa ta'uuf kan dorgomaa jiran Deevid Gikaariyaa ammoo bakka wiirtuu filannootti nama wajjin wal loltaniitu himata jedhuun to'annoo jala oolfamuu isaanii poolisii naannichaa mirkaneesseera. Filannoo Keeniyaatti adeemsifamaa ooleen kanneen taajjabaa jiran keessaa namoonni siyaasaa Itoophiyaas keessa jiru. Ministeerri muummee duraanii Hayilamaariyaam Dassaalany, pireezidaantiin duraan Itoophiyaa Dr. Mulaatu Tashoomaa akkasumas hoogganaan paartii mormituu Profeesar Mararaa Guddinaa warra hirmaataa jiran keessaati. Guyyaa har'aa lammiileen Keeniyaa ganama sa'aatii 12 eegalee hamma galgala sa'aatii 11tti sagalee isaanii kennaa oolaniiru. Namoonni sa'aatii 11 dura sagalee kennuuf hiriiraa turan balballi wiirtuulee filannoo cufamanis sagalee isaanii kennuu akka danda'an taasifameera. Marsabeet irraa namootni waayillikoo ammayyuu taanaa dubbisee haala filannoo naannichaa akkamiin akka ooles dubbatanii jiru. Ruukiyaa Waariyoo Tsoole har'a Keeniyaa guutuun kuraa dha'utti jiru. Ati kura dhoote? Eessatti? Meeqa kaate? Sa'aatii 12 fodakka. Ganam? Ganam. Hin qorruu? Hinjira bakka maal taanree kaanee saliiwwanni riingisi guddanami baay'een naan bakka qaxay ganama dhaqqabannee namni filanne pireezidentii dhoofnee gabanaa dhoofnee senetaa dhoofnee wuumeen irratti dhoofnee MCA dhoofnee MPlee dhoofnee. Qe'ee naguma nagaatu jiraami qe'ee keessan? Nagumni badaan hin jiru naguma. Amma rakkoon guddoo Marsabiit keessa rakkoo nageenyaati. Tole namni isin filattan kun nagaa buusaa? Namni hojjaa waaqee onnee salaafisinum nagaa buusaa namni cuuf qara oolkii barbaada namni nagaa barbaadan jiraa miti. Maqaan kiyyi Nuura Dheera. Nuura Dheera eessa qubatta? Kiinaan kun eessa Isiolo County? Isiolo South Constituency. Har'a kuraa yadhooftee? Yadhay. Eessa achumammoo? Artumaatti. Naguma qe'ee naguma rakkoon dhalannee?
Wanni dhibaa tokkollee ni dhumne. Ammutanaallee dha'uu jiranii. Polling station kagariyaa hidhaanii kanama yoo namni obbaafate.